Haye yoya akkam jirtu dachaane amma maaltu tahuu qabaadha maaltu tahuu qaba arra wala marra akka gaarii dubbanna labsi qeerroon baafte labsi qeerroon biyya keessa baaftee fi warri biyya alaa jirru qabsoon nuti finiisaa jirru qabsoon oromoon diaspora itti jiru fi qabsoon qeerroon biyya keessa itti jirtu cimee itti fufee deemaa jira mootummaa kanaas mogolee dhawaa jira jechuudha mootummaa kana mogolee sirriitti dhawaa jira so waalamaan kanarraa dubbanna jechuudha waalamaan kanarraa dubbannaa waan haga ammaa tahee erga Haacaaluu wareegame erga hayyoonni keenya hidhaman qabsoon teenya akkuma cimtee itti fuftee deemaa jirti nutilleen asirra wanni dabalannu akka daranuu cimtee itti deemtu yeroo gaazni xiqqoo irratee gaazetti qicaa deemuu qabnaa jechuudha maaliif qabsoorra jirra jiruu fi jiraachuu keessa jira jechuudha isaanis biltsiginnaan yookaan abiyoot kaasahuun oromoo balleessuuf qophaa'ee jira jechuudha oromoonis if dandamachiisuuf sirna nafxanyaa isirratti if jaaraa deemuu kana sirriitti firraa qolachuuf galgalaa ganama murattee kaatee jirti jechuudha oromoonis alaa keessaan firan qabnu firri keenya nutuma qofa jechuudha numaa waliif dahoodha numaatu waliif fire jechuudha arraan tana nafxanyaan hundi wal guurratee abiyyi wajji dhaabbachuudhaan oromoo cabsuuf sa'a 24 waan qabaniin kaampeenii miidiyaatiin kaampeenii adda addaatiin duula haganan jedhamne nu rabbanaa jiran jechuudha nutilleen duunee dabarraa oromoo miliyoonni 49 dhumne miliyoonni takka lafarratti hafa malee qabsoon teenya haga dhumatti haga xumuratti itti fufte jechuudha karaa dandeenyu hundaan tarsiimoo qabnu hundaan itti fayyadamuun Abiyyi Ahmad hokkee qabnee 4 kiiloo keessa gad darbuudha kaayyoon keenya Abiyyi Ahmad qofa gad darbuu osoo hin taane sirna nafxanyaa waggaa 150 nurra ture kana hiddaan firraa buqaasu jechuudha so isaanis nuuf rafaan jiran shira isaan nurra dalaganii jira shira isaan qeerroo maqaa balleessuuf ummata oromoo maqaa balleessuuf galgalaa ganama nurra xaxaa deemanii jira jechuudha san keessaa shirri guddaan tokko maali waa'ee labsii qeerrootti osoo hin dabarre fakkeenyaaf Shaashamanne irratti wanni godhame shira biltsiginnaan goote jechuudha Haacaaluu wareeguudhaan Jawaar Maammaffaa mana hidhuudhaan keessattuu Arsii lixarratti xiyyeeffatanii wanni isaan godhan wanneen mana qabeenya sabaa fi sablammoota halaalanii gubaniif itti yaadanii namni waan kana godhe diraamaa kana dalage paartii biltsiginnaati jechuudha irra dhaqabamee jira sirritti itti yaadanii mana Amaaraa gubanii mana Guraagee gubanii namoota adda addaa gubanii maqaa qeerroo balleessuuf godhan jechuudha shira kana wanni godhaniif akka sababa naannooni sun naannoo jabaadha naannooni sun naannoo akka gaarii Jawaar deeggaruun mul'isee ture soo ummata kana isaan kana cabsuudhaaf Amaaraa fi isaan walafaan keenya jechuudha waan diraamaa isaan dalagan jechuudha halkan tokkotti Haacaaluu wareeganii Jawaar Maammaffaa mana hidha guuranii irra cahanii manneen Amaaraatiif manneen Guraagee warri Shaashamannee keessa gube warra biltsiginnaati jechuudha diraamaa kana afaan Amaaraatiin hayyoonni bakka hundarraa karaa saatalaayitiitiin warri biyyaa keessattuu warreen afaan Amaaraa gaarii dandeessan shira Abiyyi godhe kana saaxiluu qabdan jechuudha
kuni waan tooftaa itti yaadamee dalagame because sababni isaa bulchaa yookaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee akkamitti hidhamame namtichi mooxaa keessatti masgiida meeqa gubsiisee mana daldala meeqa gubsiise sun qabeenya muslimaa gubsiise sun gurjaab jaanii harki dhawameef arra kun maaliif hidhame because warri biltsiginnaa wal jaareeti deemee waan kana waan godheef waan karoorri kun itti yaadamee ergaa cimaadha waan godhameef akkuma gaafa Jawaar Mohammad mana kiyya marsan jeetti gaz ori'anii diraamaadhaan khaan rasaasaan ajjeesuudhaan khaan ableedhaan ajjeesuudhaan ilmaan Oromoo nama 86 fixanii Jawaar Mohammad godhe jaanii irra deebsan jechuudha gaafa kanas warri dalage shira isaaniiti arrallee shira kana isaan dalaganiiti maqaa qeerrootii fi maqaa Oromoo balleessuu fedhan soo kanaaf shira biltsiginnaan goote kana shira isaan ifii godhan kana ummata keessa gaddeebisanii ummataan kafalaa fi jaanii ummata doorsisaa jiran jechuudha ummanni qeerroon nama loluu ni beeka qeerroon nama isa miidhe ni beeka qeerroon nama isaa wajjin wal lolu deemu sirriitti beekaa jechuudha arraan tana sababa manneen gubatee hottaatii qabeenya ummataa kana kafalaa jaanii ummata doorsaa jiran garuu namni isaan dhagoon jiru because nama godhe ni beekan Oromoon abbaa falmituun ni beeyti abbaa itti falmattu ni beeyti kana warri itti yaadee diraamaa kana dalage warra biltsiginnaa jechuudha biltsiginnaan ifiif gubde mana namaa gubdee daldala namaa irra deemtee gubdee akka Amaaraa fi Oromoo wal dhabdu takka sabni Amaara jedhamu yookaan Guraageen qeerroodhaan wal dhabdu maqaa qeerroo balleessuuf halkan takkatti diraamaan kun waan if dura itti taawwanamee irra dalagamee hujii seenamee jechuudha kun ni fashalaawaa arrallee borullee fashalaa'uuf ta'a jechuudha qeerroon arrallee borullee qabsoon isiin gootu sirnichaa wajji sirna nafxanyaa nurra ijaaramaa jiru jechuudha sirna nafxanyaa jechuun sirna gosa qabuu miti sirna saba qabuu miti sirna amantii qabuu sirna jechuun ilaalcha yookaan adeemsa anaatu si bulchuu qaba anaa gasi dhiitee si bulcha ana adaariin keeti ana mootiin keeti na jala buli jee kanama dhiitu jechuudha akka abiyoot kana soo kanaaf waan diraamaa isaan irra dalaganii guyyuma tokkotti ija nu dhaamsuuf karoorfatanii bishaan laga Abbayyaa walii hidhanii the same time dhagaa tokkoon shimbirroo 2 3 4 5 dhoyna ja'aniiti waan nurra dalaganii jechuudha kana Oromoon hundi irra dammaquu qaba because namtichi mana mooxatti masgiida uggaa guban viidiyoo osoo agarru isaanii dhiichisu osoo agarru manneen daldala muslimaa isaanii gubsiise Daani'el Gibret gubsiise Daani'el Gibret karoora kana baasee mooxatti bizinesa muslimaa gubsiiseetu khamana daldala islaamaa gubsiiseetu arrallee diraamaa kana baasee Shaashamannee keessatti mana Amaaraa keessaa piig godhe qeerroo godhe jechuudhaan tooftaa kana baasee gubsiisan jechuudha wanni kun 4 kiiloo keessaa dalagamee jechuudha maal gochuudhaaf Amaaraa fi Oromoo wal afaan keessa kaa'u particulari keessattuu wanni bakkituun xiyyeeffamteef ummata keenya akka nuti wali buunu akka sablammii biraati wali buunuuf waan irra diraamaan dalagame jechuudha halkan tokkotti hayyoota keenya hidhanii ija qaroo keenya nurra ajjeesanii amma sababa biraa dha'uun kun akka nuti lola sabaaf sablammootaa biyya san keessa kaafnuuf diraama abiyoot kaasaahun godhe jechuudha soo kanaaf ummanni keenya dammaqiinsaan ammallee qabsoon teenya lolli keenya sabaaf sablammootaa wajji osoo hin taane lolli keenya mootummaa nafxanyaa abbaa irree nurratti if goobsaa jiru kana jechuudha inninis wanni inni sodaatu qawwee caalaa lola hawaasaa wajjin lola hawaasaa wajji akka hin dandeenye ni beeka rabbi galanni haa gahu wanni isaan godhan ta duraan dura nama ija ummata nu khaasu ija dura lib goone ka isaaniif sagalee ta'u shaddaa'un goone dafnee mana hidha guuree akka Jawaar Mohammad akka Hamzaa Booranaa akka Shamsaddiin Xaaha arraan tan mana hidhaa keessa torchi godhaa jiran arra obboleessa keenya Shamsaddiin Xaaha mana hidhaa keessa torchi godhaa jiran namoota akka isaa dabalatee namoota hedduu hidhatti yeroo guurre Oromoota na afaan callisiifnaa Oromoo rifattee yoo Jawaar hiinee Hacaaluu ajjeefne qalbiin cabxee usti jeeti abiyoot kaasaahun lola nu rabbane jechuudha lola hawaasa Oromoo wajjin waliin rabbanee jira jechuudha
amma immoo lola keessaan baane waan seenee jiruuf oromoonis xiiqeeffattee duuba deebi'aan jirtu nuti takka gabrummaa waggaa 200 jala kufu takka abiyoo kaasaahun morma isaa arraba keessaa fuunee akka gaadaafitti araa kiiloo duratti ajjeesudha dalagaan oromoo kana qofa wanni nu baasu sirna nafxanyaa abiyootiif isallee waliin finfinnee keessaa buqqaasu biyya san keessaa sirnicha san buqqaasu qofa wanni oromoo isii baasu oromoon erga haacaaluu wareegame huno guyyaa 10 deemaa jechuudha takka qabbanaa waan jirtu qabsoon finiinaa jirti oromoon takkittiin alaa keessaan duuba deebi'an jirtu oromoon diaspora duuba deebi'an jiru guyyaa 3 wacanii usan no itti fufa ati kanniisa gaagura keessaa mootii duraa qabdee aara itti ultee kanniisni kun deema haa tolchuu wayitaati hin taatu jechuudha kanniisa mootii keessaa qabdee kanniisni kun gaagura seenee haa deeman haa tolchuu yoo jette kanniisni hayaa je'ee siin tolchu hanga mootiin isaa sun deebi'uufitti jechuudha abiyoot kaasaahun nafxanyichi mootii oromoo qabee mootii keenya ija nu duraa hidhee deema maal tolchinaaf misooma maal tolchinaaf nagaya maal barbaadanurraa hin argatu jechuu nageessan alaa keessatti nagaya waan ja'an oromoorraa argachuun deemu jechuudha kanniisni gaafa ati mootii jalaa qabde deemin jiru yoo mootiin jiraate deemanii tolche jechuudha because mootiitu ajaja jechuudha ati immoo mootii jalaa qabdee aara itti ulaa gaagura keessaa kanniisa gayyaasa deemii maanaan tolfamneen hin dalaytu kanaaf arra oromoon alaa keessan wal dhageesse qabsoo isii finiisaa itti fufaa jirti jabaadha boru guyyaa oromoon guutuun tokkummaadhaan sagalee isii hiriira baatu tak addunyaa guutuu lammaffaa hiriirri hanga mootoonni keenya nu bahanii hanga qarayyoon teenya ijji teenya hidharra baatutti hiriirri itti fufaa jechuu itti fufa magaalaa adda adda addunyaa guutuu Abiy must go. Abiy is a killer. Abiy is a dictator. We don't need naftanyaas daawunin itti fufti jechuudha sirna nafxanyaatiin ammaan booda duuyda nafxanyaatti ba'annu sin qabnu ammaan booda sirna isa duuyda isa itti ba'annu qabnu jechuudha arra oromoo yoo abiyyi injifatte amma booda ka dhufulleen oromoo duuyda irratti hin booka afaan oromoo dubbatulleen oromoon yoo arra abiyyi lafaan dhoyte mirga isii kabachiifatte kabajaa figgoote dimokiraasiin jiraatte ammaan booda yoo abiyyi immoo mootii keenya nu jalaa qabee nus akka barbaadu nu godhee nutis yoo afaan qabanne arra ala kanaa tatteenye nu fixu taate gabrummaan nurra deemtee jirti kanaaf abiyyi oromoon injifachuu qabdi oromoon abiyyi injifattee jechuun daani'el kibrat injifattee jechuudha kanammoo ni goona akka goonu abdii firraa qabna arraan tana dulli gabaala gannaatii fi dulli karaa cufuu oromiyaa guutuun cufamte jechuun Itoophiyaan cufamte jechuudha wanni hundi ikonomiin finfinnee 50% harka isaanii jira harka finfinnee jira Itoophiyaa guutuu keessa ikonomiin Itoophiyaa harka 50 finfinnee keessa jira gaafa dulli gabaala gannaatii fi karaa cufuu guyyaa 5 guyyaa sabti alhada isniina salaasa arba'a guyyaa 5 deema jechuudha 5 days in the row qeerroon baastee jirti qeerroon galgala ganama tarsiimoodhaan qophooytee ta'aa jirti jechuudha oromiyaa keessa sochiin takka jiraachuu hin deemu kaleessa galgala nugusuu xilaahun as baay'ee booyaa jira koronaan nu dadhabsiisee jira maarriyyoon akkan nu goote ikonomiin akkan nu goote piliis akkana nu jaajeeti booya inni manguddoo jaarsummaa ummata keessa arganii dhaabbadhaa janna wahi dalagaa wanni akkana hin dalagu oromoo gaafaan dira eega isaati washwash godhaa dhukeerraa dhadhoon hin ta'u jechuu wiinaa gana accept that hanga hayyoonni keenya xiqqaa hanga guddatti hanga Jawaar Mohammad Baqqala Garbaa Abdii Raggaasa namni maqaa abaa'ootiin hidhamee fi namni maqaa kaafaa'ootiin hidhamee fi maqaa aktivistii joornaalistii Shamsaddiin Xaahaa dabalatee hanga isaan hidharraa bahanitti oromoon takka hin gallu jechuu qabsoon keenya itti muddina itti shidna ikonomii isaa kokkee qabne itti fufna jechuu oromoon guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 qabsoo gaggeessiteeni
wayyaane kokkee qabdee ariite wayyaane waggaa 27 itite qabeenyaan hanga funyaanii qabu hidhannoo hanga funyaanii qabu hawaasa wajji wallolu dadhabeeti kuni formulaa waggaa dhibba tokkoof PhD'n irra dalagamee qoratame irra dhaqqabeechuu gaafa ati ummataa wajji wali khaate gaafa ummataa wajji wallolu seente yoo ummanni percentage halafaasi khee you cannot survive yoo ummanni torbaan lama hudheesi qabe you cannot survive mootummaan tokko ummataa wallolee qabanni joon jiru jechuudha arrarraa eegalee ummanni Oromoo tooftaa qayroon tooftaa mootummaa kana nyaattee jirti maaltu harka qullaa isaa gabbaa ammaan booda hin jiru namni harka qullaa isaa gabbaa they know bakka hokkee qaban ni beekan keessattuu biyya akka Itoophiyaa ta wadaban qabne ta poortii takka hin qabne ta timaatimii fi sukaraa fi ruuza karaa Jabuutiitiin naqattu 50% amma ummanni beelawaa jira jechuudha gaafa ati kanaan itti muddite warri Finfinnee osoo hin jaalanne ganama ka'ee uujaa gurra lama quba kaayyate ati mootii eenyu hiiteeti ija eenyu ajjeefteeti teessee manguddummaadhaan diraamaa nurra dalagaa Oromoo injifachuuf deemta kanaaf Oromoo injifachuun akkan dandahamne Oromoo kharaani beeti Oromoon ammaan booda saba gabrummaaf mijaa'u miti saba gabrummaaf duuda qabu miti jechuudha kana hujiin agarsiisaa jira Oromoon ittis muddaa jira ittis shidaa jira jechuudha agarsiisaa jira hujiidhaan waggaa lama sii kannan waggaa lamaan argatte san keessatti diinummaa keetiitu moor firummaa keetira calaqqisee jira jechuudha ati eenyu akka taate halloonte suutaan sirraa baate ati nafxanyaa xiixaa dura taa'a nafxanyaa taatee nutti as baate jechuudha soo kanaafuu jara keenya wanni deemaa jiru wanni biyya alarraa sochiin diyaaspooraan godhaa jirtan waan xiqqaa godhaan jirtan itti gaafatamtuun Karen Bass tajaamtu ta Kaalifoorniyaa damee Kaalifoorniyaa arraan tana sagalee gama Oromoo dhaabbatteeti mootummaa kanarra dhiibbaa godhaa jirte jechuudha kun qabsoo isin gootanii qabsoo dippiloomaasii ala kana nuti godhaa jirru jechuudha san gubbaan boru mormii addunyaa guutuurratti gaggeeffame mormiin addunyaa guutuurratti Juulaay guyyaa 10 Oromoon guutuun ammallee sochiitti gaggeessa sanarratti dhaabbachuun deemu itti fufuu deema haga dhuma OMN guyyaa 3 keessatti OMN yeroo kaan Abiyoot Kaasahuun yoonin OMN stuudio isaa kana saamee Jawaar Mohammad faa hidhee gaazexeessaa akka Guyyoo faa hidhee takka beetii tana faa hidhee sagalee Oromoo caliin godha kara cabxeen haatu jee calculation wrongi calculation gawwa calculation namni maraataan fudhatu Oromoo waan hin beeyneef kara kanaan deemuudhaan ummanni immoo xiiqaudha warri biyya alaa ati stuudio saamte hunoo nuti guyyaa 3 osoo namni tokko sumuunii baasaa nuun hin jenne fedhii keenyaan doolaara 300 baafnee jirra sin jaan guyyaa 3 keessatti can you imagine stuudio san caalu bannaa gaazexeessitoota ala jiran kana caalu goonaa yoo ati saatalaayitii qarshii miliyoona meeqa itti ganneeytee saatalaayitii kana haggoote immoo sa'a lama keessa deebifnaa itti Oromoo xiiqooyte maallaqas baasaa jirte jechuudha Oromoon iyyansa hiriira qofaa miti karaa addaatiin godhaa jirtan fayyaa argadhaa gudjaab Oromoon biyya alaa hiriira bahuudhaan yoo OMN gargaarsa gochuudhaan ibin maatii haa caalullee doolaara hanga ammaa 140 bu'ee jechuudha maatii haa caalutiif OPDO'n bantee jira kittallayyoon yookaan ergamtuun biltsiginnaa warri nafxanyaa nurra jaaruu deemu warri Minilik nurra faarsu taakka Birhaanee tajaamtuu ergamtuu as jirtu hadiisii jirtu warra isaan sheer godhanii jira sumuunii takka kanina warri biyya alaa jirtan warri biyya alaa jirtan karaa akkaawuntii kanaan siidaa haa caalu isiniin nu jaara siidaa haa caalu yaa gantoota yaa goobantoota isin goobantuudha goobanaa fi goobantuu ilmaan biltsiginnaa habbaa takkan dhagahina karaa maccaatu lamaatiin goofandimii baname san qofaan gargaara kana ala namittiin akka eenyu maqaan isii Birhaanee jedhamtu jaartii biltsiginnaa san akka nageessaa oddoo dubbe gurraachi dukkana deemu san buutii bofa lafa afaa jala jara hedduu jira warreen biltsiginnaadhaaf kittillayyoo taatan aarii isiniif rafnansa hina heeraa fi seera biyya tanatti Ameerikaa keessa teessee sallaayii ta'uu hin dandeessu kana beeku qabdu mootummaa diktaatara Amnesty International Abiyyi irratti labsii baase mootummaan addunyaa guutuun Abiyyi irraa arraan tana Nobel Peace khalee fudhate arraan tana uummata fixu jira jaanii galgala ganama Newsin Washington Post irraa dubbatu
Niiwoork taayimiin irraa dubbatu mootummaa diktaatara ta'eef warreen as keessa teetanii biltsiginnaadhaaf sallaayii taatan ganaa takka takkatti isin guursisuu deemne. You will see it. Oromoon bi'iznillaahi alkariim numa injifanna. Kara hundaan ilmaan keenya kabarataniis barsiifanne. Kara hundaan karaa looyeraatiinis karaa danda'amu hundaan tarkaanfii barbaachisaa ta'u hunda keessan irra fudhannaa jechuudha. Tarkaanfii seera qabeessa ta'e isin irra fudhannaa jechuudha. Because ati asirratti mirga keetiif iyyuu dandeessa. Mirga saba cunqurfameetiif iyyita malee mootummaa diktaataraatiif kuni dippiloomaasii biyya tokkoo cabsuudha. Namni biyya biraatiif as teessee namaaf sallaluu hin dandeessu. As teessee namaaf basaasuun dhoowwaadha akka seera Ameerikaatti. Amata hedduus hiisisa zabxiyyaa buuta kana itti jala murii beeka Oromoon isiniif rafnan seenaa warreen biltsiginnaadhaaf gabrummaa Oromoo irra deebisuudhaaf nuti maaliif jiraachuuf yookaan dhabamuuf qabsaawaa jirra ammaan booda. Oromoon biyya alaa jirus Oromoon biyya keessa jirus takkaa jiraachuu takkaa dhabamu. Sirna kana sirna hiddan hidhatin sirna osoo hiddan hidhatin waggaa laman guutin sirna nafxanyaa nurra deebisu kana nutis hiddaan buqqaafnee san booda gallee rafna san booda taaziyaa teenya malee we will never surrender. Harkan kanninu Oromoon immoo akka injifannu dhibbaa dhibbatti abdii firraa qabna jechuudha. Soo kanaaf diraamaan biltsiginnaan biyya keessatti Shaashamannee fi naannoo adda adda irratti warri biltsiginnaa akkuma gaafa masgiida mooxaa gubanitti amma immoo gaafa san islaamaaf islaama wal afaan keenya jedhanii godhan arrammoo Amaaraa fi Oromoo wal lolchiifne jechuudhaaf manneen daldala biizinasa Amaaraa irra deemanii gubanii manneen dhuunfaa Amaaraa irra deemanii gubanii qeerroo isinirraa gube Oromoo isinirraa gube jedhanii wal afaan nuqaaf hin dandeessan. Kana isinirra fashaleessine jechuudha. Kana miidiyaadhaan karaa OMN'tiin karaa saatalaayitiitiin afaan Amaaraatiin karaa danda'amu karaa hundaan hayyoonni irraa dubbataa jiran irra jabeeffame himamuu qaba. Kun warri Itoophiyaa warri afaan Amaaraa beeku irra dubbachuu qaba jechuudha. Tabiraa diraamaan isaan gad dhufanii nama gaafa Jawaar Mahammad hidhamee mana hidhaa ture mana Jawaar Mahammad guyyaa lamaaf mana isaa marsanii eeganii mana isaa irraa osoo hin bahin ta'aa turan. Wanni gaafa san godhan diraamaa dalagaa turan jechuudha. Amma maal jechaa jira warreen aktivistoonni gurguddaan nafxanyootaa wanni jechaa jiran warri akka Hamzaa Booranaa Ijiptitti ergamee dirqama fuudhee maallaqa fidee dhufeeti warri shira kana dalage isaanii warri akka Arsiirra nam dhumu dalage Jawaar faadha jaaniiti diraamaa dalagan warri intalti Arsii takka faan OMN saaxiltee Jawaar faa. Can you imagine? Ahmaddiin Jabalfaa gaafa sagaleen teenya dimtsaachiin samaa ja'an mana hidha guureeti abbaan isaanii abbaan Abiyoot faan abbaan Abiyoot Kaasaahun Ahmaddiin Jabalfaa erga mana hidha guuree warra sagalee muslimtoota dimtsaachiin samaa ja'an naaf saaqu takka dhiifamaa jiru. Indeemina. dhiifama deebi'een jira. Kanaafuu warreen dimtsaachiin samaa Ahmaddiin Jabalfaa Kaamil Shamsuufaa warri hidhan sun akkuma mana hidha darbaniini maal godhan diraamaa qopheessan maal godhan Anwar Masjid irra boombii darban kaan godhan jarri kun ashabaarii jaaniiti hidhaa waggaa 7 haga waggaa 28tti faradan jechuudha. Garuu haqni isaanii achiin hin hafne jechuudha. Mallas mataa dhukkubseeti rabbiin qabrii galchee ergasanii immoo rabbiin qabsoo qeerrootiin waan isaanii dhamaniif san sababa qeerroo rabbiin hidharraa jira kana baase jechuudha. Arraan tana Haacaaluu nurraa wareeganii ija keenya kanniisa mootii ija fuutanii mana hidha guurtanii arrammoo deebitanii diraamaa dalaguu feetan jechuudha. Is not gonna work. Hin dalagu. Diraamaan keessan ni khashafa isinirra kashafsiifnaa jechuudha. The same like drama harakat warra dimtsaachiin samarra dalagame arra Jawaar Mahammad faadhaaf qopheessaa jiran. Maal gochuudhaan warreen sagalee isaanii ta'a warreen ala kanaan mindeeffamanii karaa miidiyaatiin karaa adda addaatiin huno Jawaar Mahammad faa waan akkanaa dalagan
من أمارة جبن شاشة من نسان قدن خنا قدن إجيبتي تو إرجع تجاني نسوسبو فدان جتشو هيول نو باندام قدان نمني بيجا غرغرة نمبر 1 أبيوت كاساهم أبدي فراتيتي أبدي already بشال لقى أبياتي أبدي فراتيتي أرانتنا أورومو جاب سوداف مالك أبدي فراتي سن لوي سوداف دراما دي لخن نور الدلقاتشو هم فران أورومون تكاني نيدا برمالي أما بودا هاگا نوتيلين بارتي بلسجنا يوهان بارتي نفتانيا نورت إفجارا جرتنا كوكي سي قبني هاگا إلي رامبوفني دربينوتي على خيسان قبسون تينيا فينين تتفوفتيچو سو خناف درامان أمان دور أبان خي خاسي قدسي خاتي كالسي دي كافي تورت ورّي أتي كالسي في بورساك أبدي جل ديما تورت أبيوت كاساهون دراما غافاتي إنسا جارتي سللا مربي تولچيتي ما أكلاوي خيستي أمة أورومو وقاس الدماف تورچغوتي أبيوت كاساهون إلمان أورومو لفرافيت أيا بدا نفت أنيچاتي أورومو ميت هذا أباني اللي أورومو ميت أبيوت كاساهون نكجيب أبيوت كاساهون أكا ربي رحمتها قلوف إنيو أحمد علي أكا جئتي غافا هاتي سافي دي رفتو أبيوت ترياناتو أبي جيني جي أبان إلمي فيتيف غافا هاتي في الدنجو إيه سافي دي رفت خنافو آتي نفتنيا هذا أبان نفتنيا أبيوت كاساهون هذا أبان أورومو ميت جبا أورومو قب خناف تكينيا ورانا سينيتي إلمان أورومو رو وقاسو دمقوتو أجيسو بقاسو ردلقاتو رو وقاسو دم أني أورومو دا أورومو بلسومتي وقاسو دمان سنقاف إيسا سبيناتي واني أتي قول آتورت أورومو أجيسو واني أتي قولت إنسا جارتي أورومو ما كلاوي قولتي أورومو تورچ قوسو بيجي على الرقل چيتي إلمان أورومو هنت أجيسو دلقانتي أكا أنقو قبتين أكا أتشري سرتين بانيف ما أكلاوي فوتيك ألما دي بديجاتشو نوتي ميوزيما الدنيا رك ألما ديباني نما داوتشيسان الدنيا تنرسينا الدنيا رتين دقيني نوتي نمني جيزي موزيما تولچو موزيما سن أكو مجروتي ألمني ختبميس برروم برويتيس تديغان برويتيس واني هندي أچو مبكا جرتوت سلا أچو مرة موزيما تا أتيمو أكو مرفتين because إنسا خيستيسي سيخو أورومو أجيساتو سيخو أورومو فجسيساتو خناف أكا رفتين كلمة دبدي إلمان أورومو إيغا ساني سينا ساني ختصفاونج أمدافا أكنا هاركا إفرا إيغا في أكنا خوتيساني وان خطبانين دباني إيغا في تنسينا في بريسان وان بيتوف وان تورچ غوساتو تيفي كلمة دبدي أران تنفوتي هوغن تودا خيني إيجا خيني ديبتي أچتي تيجو مانا هيداج أفتي مال في الدنجة راف ديبتي أچتي تيجو خانا خغوتيف أنا خطورچ غوراتوري زاري تفر النقلم دورو تفر النقل نبرا زاري قن تفر النقلم دورو ليك إنسانو بوكاسا أرلي تورتو سنغونا چنو دادتاچو نوتي سنغلو إيروني سنغلتو أبوتين قبينيا أوروميا خيسا جران هندي ساني كونكولاتا إساني تك أكن سوسون ولا كونكولاتا غازا ولا كونكولاتا نما إذا زمار كونكولاتا تك أكن سوسوني لبسيك إيرون بافتي جرتي غلغلا غنما ساتلايت سديهين لبسي أسرى ديما جرو هند أرغا جران جچو بلبلان تكستي ولي قول أجران وان ديما جرو سري توردوفا جران جچو مالف أكد إنقد أبليوين خيني خاكا بقوني يوش خجي إنيو مكاني سا برانا مسكال دوبا چاتوري شيرب قوني يوش إران نوچين عن ديماني مكاك إيرو بليسوف نور الدلقان قون كماهو أمني سباب سبلمونيس نبيخ أكا أورومو فيك إيرون سباو جيركوان كم وصوركو سباب سبلمو تاو جيكا باني غافني نتغونو غافا وغافرو قبسو غاقيسو نسانيچو سو خناف درامان أكا حركات قوباوي never ever أبيوت إثيوبيا نتكنت تنسفسفتفتون إثيوبيا غاغورا خنيسات أوكي غاغورا خنيسا يو موتي خيساك أبدي دي ميسي لالو هنجرو ميسوم نسي لفوس هنجرو بيا سنتو فجأة إلمان سنتو فجأة جاتشو خناف يو غاغوري سن خنيسني خيسات أول سي دي بي أكا دي مسيتو فايته إلمان أورومو تكا تكتي من هيدا رابو قبل هند سا شمس الدين تارا إيغالي هاگا جوار محمدت هاگا بقالا غربت همزا بورنت هند ساني ورد أبم سيفتمت هند أبدي رقاسا فادا بلته هند ساني إرقمنه هيدا رابان إساني وجين جارسو ماسو توجو أورمون أما بودا دمك إجرا أورمون أما بودا بريجر سيغالي أما بودا أورمو أجيساني جارسو ما جاني أورمو سبون gadaan sun dabree jire jechuudha. Gadaan Oromoo ajjeesanii gajaarsummaa jaanii Oromoo saban takka hin jiru. Kanaafuu Abiyoot Kaasahuun guyyaa lakkaawwachaa jirta.
guyyaa reefki kee akka Gaadaafi siimiti Gaadaafi Afrikaa keessaa waraana tokkoffaadhaan beekamu humna san hunda qabu ka ummata isaa daabboo firii 20 qarshii takkaan bitan ka firiija nyaanni mana guutamuuf ka konkolaataa deemanii fuudha warri Libiyaatu arraantana Mahamma Gaadaafi san funyaan qabaniiti lafarra harkisan reefkasaa ati waan nyaattee dhuudu harka 50 alaa galfattu harki 50 Oromiyaa keessa sossooha obboleeyyan kiyya yoo Oromoon narra bobbaateen galtu mootii kiyya hiite anaa wajjin nageen argattu sinje Itoophiyaan nageen argattu diraamaa harakaatii irra kashafe diraamaa warra harakaatiif warra dimcaachinis samaatiif hin dalagne arra ati hayyoota keenya irra dalaydee diraamaan addalayduun jiru jechuudha diraamaan isin naannoo Amaara irratti joollee teenya ajjeeftanii akka nuti asitti nama ajjeefnuuf diraamaa isin masgiida naannoo Amaara gubdanii akka naannoo Oromiyaa keessa gubatuuf diraamaan isin dalaydan akkuma kun hundi kashafetti arrallee diraamaan isin Amaaraa fi Oromoo siviil waarii kaasuuf dalaydan isin milkaa'u isin jenne jechuudha tana jala muraa baradha guyyaa keessa lakkaawwadha mootummaan wanni inni sodaatu yoo jiraate Abiy maqaa isaa biyya alatti eeggachuu wanni inni fedhu takka maqaan isaa akka xuraa'u fedhu amma hiriira deeggarsaa karaa miidiyaa naftanyoonni hundi amma gama isaa gargalanii jiran warri federaalisti hundi karaa Oromoo deebi'aa jira Sidaamaan karaa Oromoo deebi'aa jira Tigreen karaa Oromoo deebi'aa everybody karaa Oromoo deebi'aa jiran jechuu amma immoo warri naftanyaa warri aadaawitti amanan haa wajji dhaabbannaa Abiyoot hojii jechaa jiran jechuu Abiyoot Kaasaahun hojii dhaabbannaa jechaa jiran jechuu Zinigale so kanaafu Abiyoot Kaasaahun biyya alatti maqaan isaa akka xuraa'u fedhu Oromoo you prove it Oromoo you prove it akka inni kiilarite akka inni diktaatarate akka inni niwsii addunyaa tanarra bahee waggaa takka osoo hin guutin kalee harka dhaanii fi Abiy ja'anii akkasi gammadee harkuma Nobel Peace fuudhan arrammoo harki isaa dhiigaan tacamaallaqu jirette Oromoon akka dhiiratti garsiisaa jirti itti fufaa jirtillee we will never stop hin dhaabbatu Twitter campaigning hin dhaabbatu Facebook campaigning hin dhaabbatu hiriirri hin dhaabbatu keessa kuttee toltuunfaan xayyaaraan illee garsiisan jechuu warra Melbourne this is big deal kun injifannoo guddaadha Abiyyiif kuni du'a mataa maraachuudha kiniina sadii miti overdose isa fudhachiisaa jechuudha kun hagam takka Oromoon onneedhaan akka hojii jirtu garsiisa jechuudha arraan tana OMN cufeetiin jira OMN khasaaree jira OMN isa kaduraan sagalee ta'e nu cinqee Abiyyi OMN nurraa cufi jaanii isa cinqaa turan cufe inumaa OMN daran jabaate OMN hayyoonni duraan irra hin jirrelleen irra dacha'an OMN isaan stuudio saaman khabiraa jaarame OMN duraan inumaa namni gargaariin amma daranuu guyyaa 3 keessa $300,000 itti fufa campaign godhaa jiran maallaqa OMN cufsiisuuf campaign irra wal gurmeessanii petition irra wal guursanii cufsiisuu dadhaban jechuudha ganaa itti fufa $500,000 seena maalleenyi guyyaa 5tti izni rabbiitiin arguuf teessan jechuudha so kanaafuu qabsoon teenya alarraanis itti mudduun itti fufti ta biyya keessaa tarsiimoonis deemutti fufte jechuudha ikoonomiin biyya sanii Oromiyaa irra duyda Oromoo irra bobbahee gala jechuudha gaazni konkolaataan federaalli itti sossoo poolisni itti sossoo hundi isaa duyda Oromoo irra bobbahee gala qoonqoon biiti sun nyaattu duyda Oromoo irra bobbahee gala waa hundi waan Oromoo irra bobbahee galuuf Oromiyaa waan seentara taateef Oromoo kanniisa mootii isaa jidduu qabdee deeman tolfadhaan numan taane jechuudha so kanaaf qabsoon teenya cimtee itti fufti karaa cufuun qoqqobbiin gabaa lagannaa guyyaa 5 murtaawee jira jechuudha guyyaa Saatardee irraa haga Wednesday Sabtii irraa haga Arba'aatti itti fufee jira jechuudha guyyaa 5 Sabtii kanarraa eegalee jechuudha boru isaan saniif gaaza itti qicuuf dhaggeeffadhaa bar laal Oromoon alaa keessaan waan xiqqaa dalagaan jirtan Oromoon liidaran qabdu yoo Juhar Mahammad Khaysaa qabne Oromoon kuftee Oromoon ijjidhaamtee qabsoon isii guyyaa 3 wacce gad no laala tarsiimoo Oromoon itti jirtu Oromoon miidiyaa qabdu hundaa warra biyyaatiif saatalaayitiin dabarsaa borummoo addunyaa guutuu Khaysaa hiriira waliigalaa gaazatti qicuu deemti qabsoo biyyaatiif arraan tana qeerroo kamtuutu oggaa addunyaa guutuudha Oromoon worldwide sagalee takka dhageessiftu
qoqqobbii sabtiitiif gaazetti qicce jechuu taankii fuul guyyaa shan booda immoo yoo harka kannachuu baate abiy ammallee qabsoon teenya ammallee tarsiimoo biraatiin tuuftu kanaafuu hogganas ni qabda liidaras ni qabda oromoon alaa keessaan tokkummaadhaan dalagaa jira jechuudha takka nuun injifatan olola miidiyaa dhibba tokko sobaan dharaan deemurra miidiyaa tokko haaqaan deemurra caala injifate jechuudha maaliif dhugaan yeroo hunda waan injifattu oromoon dhugaa qabatee dhugaa takkittiidhaan dharatti hin daballe waan takkatti hin neeyne dhugaa takkitti san qabatee deema jechuudha soo kanaaf oromoon injifachaa jira irra aanaa jira alaa keessaan tokkummaan irra aanaa jira jechuudha muddamsuudha achi taa'ee warri biyya alaa jirtan akka waan nuti citizen nurraa guuru akka waan nuti mana hidhannu guuru fulush jennaan akkana kana gawwaa fulush lammii Ameerikaa taanus lammii teenyaaf galgalaa ganama dubbanna akkana qoma dhiibnee lammii teenyaaf qoma dhiibnee itti fufna jechuudha yeroon qabsoonis karaa barbaachisu hundaan gaaza itti qicinaaf bar Jawaar Mahammad bar nama miliyoona takka ala kanatti horatee deeme bar gaafa OMN gajjaaramu gaafa OMN olii gad deeme OMN gad dhaabbatu Jawaar Mahammad Jawaar akka isaa miliyoona horatee deeme jechuudha miliyoona akka isaa horatee deeme kanaaf arraantan OMN isin bilaash cuftan jechuudha khabiraa maallaqa isaa saamtanii mikaasna hunoo khabiraa itti neenee jirra jechuudha sagalee oromoo dhaamsitanii biyya keessa bilbila irra cuftanii hunoo asii saatalaayitiidhaan application jaha galfanneeti gubbaan si khasaarsuudhaaf karaa hundaan oromoon itti qopheessee jirtu jechuudha hin dandeessu oromoo san gubbaan hokkeen kee qabamee jira diraamaan kee sirra fashalaa jechuudha oromoon arralee borullee dhaamsi dhumaa ani isinii qabu injifannoo fuuldura deemaa jirti abiyyi waggaa laman guutinii miti wayyaanee waggaa 27 haga funyaanii hidhattee qabeenya haga funyaanii qabdu sanu oromoon lafaan darbitee lafaan dhoyitee jirta immoo ammallee kanallee lafaan ni dhoyina akka inni hariiroo takka addunyaa guuturraan qabanne akka inni sumunii takka ala kanaan arganne akka inni itti milkooyne ala kanaa dippiloomaasii tuubboo qabeenya waa hundarraa cufna jechuudha warri biyya keessaa gama dandeenyuun qabsootana gizee isiin gaazni xiqqoo irrate gaazni oggaa taankiin guutuu fuulu irraa rubuu irrute itti qicinaaf jechuudha soo kanaafuu gama dandeenyuun oromoon kara hundaan irra qabsooyna fincilli kun jabaatee itti fufuu qaba fincilli kun osoo miskiinatti hin buune osoo lolli keenya amaara wajjimit sabaab sablammootii wajjimit guraagee wajjimit hadiyaa wajjimit lolli keenya sirna nafxanyaa nurra jaaramuuf deemaa jiru ka Daani'eel Kibratii fi ka Abiyootiin hoogganamu kana jechuudha kana immoo akka lafaan dhoynu abdiif irraa qabna jechuudha soo kanaafuu diraamaan ammaan tana akka amma dura fashalaa'e ammallee diraamaa oromoo fi amaara wal lolchiisuuf godhame kanallee ni fashaleessinaa jechuudha jabaadha borurraa eegalee hiriirri addunyaa guutuu ni bahama addunyaa guutuu boru qofa bahamee hin dhaabbatu itti fufa maqaa abiyyi balleessuun dippiloomaasii abiyyi kutuun itti fufa jechuudha warri biyya keessaa boru uggaa itti qicaniif fiyulu itti qicaaf firii Jawaar Mahammad firii political prisoners firii Baqqala Garbaa firii Abdii Raggaasaa firii Shamsaddiin Xaahaa sinigala justice for Hacaaluu hundi boru dhaaddannoo dhagahamu jechuudha sagalee takkaan addunyaa guuturra guyyaan sabtii moo guyyaa hojiirra gaggeeffamu jechuudha saatalaayitii guuturra kanaafuu jabaadha miidiyaa 50 miti olola 100 irratti oofan haqa keenyaaf dhugaa qabannee irra injifachuuf teenya jechuudha mirga keenya ni qabachiifna jechuudha ahdaawii siraat sirni nafxanyaa ka dur abiyoota akkasitti waggaa lamatti sakraanee farshaanee hariirarraa maggaarajaa tolfatee girdoo sanama tolfatee galgalaa ganama sujuuduuf sirni sun caccabu hattoota sanii gaafni caccabu fagoo miti jechuudha soo kanaaf oromoon gama jirtuu qeerroo wajji dhaabbachuudhaan warreen hidhatanii mootummaa kana mormanii wajji dhaabbachuudhaan waboo wajjinis dhaabbachuudhaan karaa adda addaatiin oromoon mirga isaa akka kabachiifatu ni beeka oromoon arbaa akka yeeyyii seeneetiin dubaa nyaadhaa jee amaaraatti nu dhaaddate amma dura hojiirra ni oolchina jechuudha soo kanaaf
qophiin itti fufa miidiyaanis daranuu jabaatee itti deemaa jira oromootii jabaadha ni injifanna akka injifannu shakkiin hin jiru wanni inni achi keessa taa'ee xibaaraa jiru wanni inni achi keessa taa'ee iyyaa jiru wanni achi keessa taa'anii lafaa jiran muddamsuudha keessattuu wanni isaan sodaatan karaa cufuu keessattuu wanni isaan sodaatan karaa cufuun jaalatan qoqqobbii hin jaalatan maaliif dippiloomaasiin guutuun wanni nyaattee dhuydu qoonqoon isii bishaan isii wanni hundi harka Oromoo fi Oromiyaa harka jira jechuudha kanaaf kanniisa mootii isaa jalaa hiitee deemaa hanaa tolchuun waan hin taane jechuudha Oromoon kanniisa ta'ee jira Oromoon bookee miti Oromoon tiitisaa miti Oromoon akka abiyooti nin cabsa jee dhaaddatee gaafa raashaarra gaafa wanni Jawaar kashafte sun indeet kashafa inee sabraan Oromoon jee dhaaddate san cabuuf ta'a jechuudha Oromoon ni injifanna kara hundaan injifachuuf teenya irra aanuuf teenya gaafni akka gaadaafitti funyaan kee harkifnee beeta mangistii san keessaa si baafnu fagoo miti maaliif qabsoon amma eegale kun qeerransa eegee qabdee gad hin dhiisin jaa yoo gad dhiiste si nyaata amma eegee qabnee jirra gad hin dhiifu hanga qilee darbinu abiyoot kaasaawun fi sirna nafxanyaa inni deemaa ni jiru haga dhumatti itti falminaa jechuudha alaa keessan kanaafuu jabaadhaa qabsoon teenya itti fufti haga mootoowwan keenya haga kanniisni mootiin hundi hidharraa bahu xiqqaa haga guddatti isaanii wajji jaarsummaan hin jirtu diraamaan dalagamu gurran qabnuuf ni injifanna olola miidiyaatiif hin jilbiifannu oromootii jabaadhaa boru addunyaa guutuu hiriira deema iftaan irraa sabtii irraa eegalee boru boodaan eegalee oromiyaan guutuu shaddaa'u no sochii botteen gaazaan jiru baajaajiin hin jirtu ayisuuziin hin jirtu atiin asirraa baajaajii bittee achi qabdu abbaa kiyya baajaajii kee manuma keetti kibbi godhadhu jeettidhaan atiin dukkaana obboleessi kee qabu dukkaana kee hin banin dhaama ummaan tana bilbilaa bakka jirtanii bilbilaatii ayisuuziin tee mana keetirraa akkam baan namni sirraa tuquun jiru baajaajii tee namni sirraa tuquun jiru enetiree kee namni sirraa tuquun jiru garuu akkam bobbaane lakki an inshuraansiin qaba jettee yoo enetiree kee gaggeessite yookaan boottee gaazaa kee gaggeessite si itti gaafatamaa jechuudha so kanaafuu tarsiimoo qeerroon baafattee sossoohaa jirtu qeerroon arrallee mataa qabdi mootii qabdi socho'aa jirti namni takka namuu dhaama dukkaanni tokko akkam banamne hanga guyyaa sabtiitti namu waan fedhu habitatee mana kaayatu sun duratti garuu sabtiirraa eegalee guyyaa shaniif hanga arbaa sochiin takka hin jiraatu jechuudha Oromiyaa guutuu kana akka injifattu tana akkaan arraba kiyyarraa rifeensa fuudhi دراما أبيوت ني خسار سوف دمنا دراما أبيوت خإني أما ندور على حركات الدلجة كوبي حركات وري دلجة توك أبيوت فات because قافة سن دنتي خيسة تريني إنسان خيسة وان تريف وري دراما حركات أحمد الدين جبل فرد دلجة توك أبيوت كاسون دراما براتيسن حركي هنبري دولوس سوانجرني أرومون دراما براتيسن أرانتنا جوار محمد فرد دلجو لين قد من جوار محمد سأميك أف من يسار ركّم بين أودي فنو أرجع إسني دبرسات تريتشو إسني تيماتور من جوار محمد سأميك أف أشخاص هبودني فيديو كاميرا فرتني واميك فرتني أشخاص ترون قويا ميك أف معرف مالك أفيكي دوكمنتي فيكي وأنا أدى دلجني هنو دركما إجيبت رافدة تانيتي أسيتي دلجني إرجع خنا قول إنجاني دراما ده إسنا جانا ورك هين دلجو نيكشف أورومون سبدو سبب لما تقولين سبدو يجو هون دراما برتسجناتي هركم مسجد موت أجوبة مسجد أوروميا خيس جوبسيس وف دلجيتو دراما شاشمان نفي أرسلت آلاف باي في هرجع خيس دلجيتو والروان خنا جوتن هند ور برتسجناتي في ور نفط أنياتي والروان خنا جوت ور منا أمارة الرديمة جوبة ور دلدل أمارة الرديمة جوبة ور مسجد موت أجوبة قرموسان تو أسيب في دلجيتو شاشمان نرتي مالف أورومو في أمارة والأفان خايف جوتن جيتو مالك إيرون جوت وانا كنا سن أما دراما سوال كابسيسو كنتيبا شاشمني أريان جاتشو وني أرياني مال دينجد فيو يرد بتينا متشوفون because أكيدتي بكمو أكيدتي باتون فدري مالتو تو كنتيبا أريو فيده مالتو نمشي دمينا جينيا أريو مالتو فيده خما قالا شاشمني because وان بلليسن بيخن جاتشو وان أكيدتي إرجم بيخن جاتشو إذا كان هيدا خاني تدراما خنا كل إنسان أول شوف فداني جاتشو because media isa kana bilbile qulqulleeffachuuf yookaan dhugaa jirtu lafa kaaya qorachaa jira jaan qulqulleeffachuuf deemaa jechuudha akka saniin taane inni kun jalaa hidhama
dirqama jalaa hidhamuu qaba jechuudha. Warra nuti hin beekne dhufee jira magaalaa san keessa hin beeknuu fuula kanaa'u warra je'ee himate hundaa jira. Because kun warra diraamaa biltsiginnaan dalagatte akkanatti jalaa kashafaa jira. Warreen OMN hin deemaa jirtan, warreen karaa adda addaatiin deemaa jirtan, hanga qoqqobbiin deemu warra Itoophiyaa afaan Amaaraatiin warreen afaan akka gaarii dandeessan karaa saatalaayitiitiin diraamaa Abiyoot Kaasahuun dalagee jiru kana diraamaa warra mooxaa masgiida mooxaa gubee islaamaa fi ortodoksii wal lolchiisuuf dalagan san isaantu arraan tana Oromoo fi Amaara wal afaan kaayuuf akka nuti sibiil waarii walirra kaafnuuf qabeenya Guraagee filanii qabeenya Amaaraa filanii keessaa warri gube warra masgiida gube jechuudha. The same guy namni projectii kana tolche beeta mangistii keessatti Abiyoot Kaasahuunii fi Daani'el Kibret jechuudha eessuma isaa. Jara lamaan kanaa dalagee mishinii achirra erganii halkan tokko Jawaar faayidhanii arraan tana diraamaan tolfame mana Jawaar faa keessatti. Is not gonna work, hin dalagamu. Nuti wanni Jawaar hanga arraan nu barsiisaa ture yookaan mootiin kanniisaa yookaan mootiin keenya wanni nu barsiisaa ture qabeenya miskiinatti hin bu'ina. Nuti lolli keenya Amaara wajjii miti. Nuti lolli keenya Guraagee wajjii miti. Nuti lolli keenya Tigree wajjii miti. Nuti lolli keenya sirnaa wajjii nu qaraasaa ture. Takkaa deemaa mana miskiinaa gubaa nuun jee nu ajajeen beeku. Nuti wanni jechaa turre sirni nuti lolluun namni nuti lolluun lolli keenya sirnaa wajjii jee nu qaraasaa ture jechuudha. Arrillee tarsiimoo san yookaan kaayyoo san qeerroon takka irraa baateen beektu. Bahuufillee hin teessu ummanni Oromoollee hin godhu waan akkanaa. Kun diraamaa Abiyoot Kaasahuunii fi eessuma isaa Daani'el Kibret waliin dalagan jechuudha. So kanaaf jabaadha Oromootiyya jabaadha bakka jirtanii. Hiriirri maqaa Abiyoot balleessuu dippiloomaasii isaa qoonqoo afaan cufuun cimee itti fufuu qaba. Hin tuffatina waan itti jirtan kana. Gargaarsa godhaa jirtanis itti jabaadha. Isinirraan cufaa tadhumaa maallaqa OMN gargaaraa jirtan guyyaa 3,300 darbitan guyyaa 5,500 akka darbitan abdiin isinirraa qaba. OMN jabaatee fufuu qaba. OMN zigaalin Jawaar Mahammadin aafuun azzagaalin isarillin ወይም ግደልልን ወሪ ጀቻ ቱረን ጀዋር መሐመድ ታሰረለት OMN ስቱዲዮ ታሰረ ቤቲ ታሰረች ዋሪዮን ሂደመ ገሩ ቀብሶን ኦሮሞ ጭምቴ ፉፋ ጅርቴቹ nobody will be shut down itti fufa jechu qabsoon keenya so kanaafu guyyaa shanitti gargaarsi OMN 500 akka seenu abdiin qaba sinigale warreen haacaalu deeggaraa jirtan karaa waldaa Maccaatuu Lama qofaan deeggara GoFundMe Maccaatuu Lamni baneessan qofaan deeggara hattootaa fi kittalleeyyoota kaadiree as keessatti teessee mootummaa kanaaf basaastu itti qophaawaa jirra karaa looyeraatiin fi karaa adda addaatiin hunda isii goolii noqufa jechuudha because biyya tana dhoowwaa biyya tanatti akkana geessaa oddoo duube nama itti aanaa naannoo Oromiyaa abbaa halangaatee as keessatti mishinii fudhatee Oromoo diiguuf nu keessa ta'a. Akkana geessaa oddoo duube as keessa teessee Oromoo diiguun dandeessu beezimantii keessa teessee beezimantii keessaa yoo onnee qabaatte gabbahiiti hiriira uummata Oromoo jimaan baane hattu. Mee yoo onnee qabaatte Minisootaa keessa yoo onnee qabaatte mee gabbahi akka namatti Starbucks akka dur deemtu deem takka gabbahi hiriira bahi hin gootu gaa ni beeyna. Atis biraaneen kittalleeyyoon guddoon DC keessa teessu mee gabbahaati nama gabbaha yoo onnee qabaattan ganaa hunda keessan mootummaa Ameerikaatiin akka immigireeshinii funyaan qabee isin darbu isin goosifuuf deenya jechuudha. Maaliif jennaan dhoowwaadha seera Ameerikaatti. Seera Ameerikaatti wanni takka ati godhuu dandeessu mirga nama dhiitame falmuu dandeessa. Garuu sallaayummaan yookaan ispaay godhuun yookaan ummata wannaa gochuun dhorkaa biyya tanatti. So kanaaf isinillee gana boolla isinii qonnee seeraan immigireeshinaan hunda keessan as keessa isin guursifna jechuudha. Isinii galee so kana wanni godhamuuf deemu jabaadha Oromootiyya qabsoon itti fufa. Qabsaa waan ni khifaa qabsoon itti fufa waboos bira dhaabbadha waboos akka gaariitti waboos jabeessa qeerroos jabeessa gama hundaan qabsoon finiintee deemuu qabdi jechuudha qabsoon rago hundaan cimtee deemuu qabdi sirni naftanyaan deebu ummanni hundi gama gamanaatti haa jira silaa Tigraay ta waraana labsite sun nu laalchisu nuti amman booda qabsoon teenya qabsoo ofirratti irkannooti qabsoo ofirratti irkannooti Oromoon arraan tan iftaatee deemuu qabdi Oromoon ifirratti abdattee iftaatee deemuu qabdi. Oromoon hoogganaa ni qabdi. Akka kannisni mootii qabu mootii qabdi. Haga mootiin keenya gadhiifamu kokkeen Itoophiyaa Oromiyaa keessa waan bobbahee galuuf Oromiyaa waan seentara biyya sanii taateef deemmi achi keessatti gaagura cabsitee mootii keessaa fuutee aara itti ulaa
deeymi sii tolfamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu deeymi akkasii tole yoo feet deeymi akkasii jiraatu yoo feet dura hooggantoonni keenya hidharraa boo qaban ilmaan Oromoo xiqqaa guddatti manni hidhaa guutuu cufamuu qabu. Namni siyaasaaf hidhame dhibbaa gadhiifamuu qabu. Kamaqaa kaafaa'ootiin hidhame, kamaqaa abaa'ootiin hidhame, kamaqaa aktiivistummaatiin hidhame, kamaqaa gaazexeessummaatiin hidhame hundi isaa ilaa beetitti hiikamuu qaba jechuudha. Laala muddamni kana caalee maaltu jira jara keenyan mee namni beetii hidhame beetiin siyaasaa kam keessa jirti mee micoo LTV bira teessee interview nama gootu sababa hardi toggaafii nama gooteef miidiyaa irra ariisisee arrammoo mana hidhaa naqe. Can you imagine? Kun hundi muddama sodaan garuu ni injifanne. Qeerransa eegee qabdee jirta Oromootii gadi hin dhiisin. Qeerransa eegee qabdee kana nafxanyicha Abiyoot Kaasahuun kana hanga hiddaa wajji buqaaftutti hanga takka akka buutitti ajjeeftee mukarra rarraaftutti biyya arraabee waan si lafaa ka'uuf ammaan booda qabsoon teenya hiddaan buqaasu OPDO guututti ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu tasi keessa wal hortee diqaalaa nafxanyaa si keessa wal hortee afaan kee dubbattee qabsootee galgalaa ganama laamsheessuuf deemtu tana haga ajjeeftee akka buutitti mukarra rarraaftee du'uu isii bartutti jalaan dhaabbatiin qabsootee immoo yoo ajjeese hittee jalaa galte sijjeesa. Kanaaf jabaadhaa qabsoon teenya itti fufti qabsaa wanni kufa qabsoon itti fufa qabsoon alaa keessaan